Qophii keenya jalqabaatiin godinaalee Oromiyaa fi naannoo Oromiyaa keessatti balaa tiraafikaa hir'isuuf hojiiwwan bal'aan hojjetamaa turaniiru. Godina Bunnoo Baddallee magaalaa Baddalleettis balaa kana hir'isuudhaaf roobaa gannaa fi haala teessuma lafaatiin wal qabatee balaan akka hin dhufneef hojiiwwan hedduun hojjetamaatii kan isaan turan. Kanuma ilaalchisuun Lissaanuu Mirreessaa waan qopheeffate naaf harkumsaatu dhiyeessaa daawwadha. Balaan tiraafikaa yeroo gara yerootti dabalaa jiru xiqqeessuuf duulaan hubannoo hawaasaa cimsuuf godinaalee fi magaalotatti hojjetamaa jira. Balaa lubbuu namaa fi qabeenya irra gahaa jiru dabalu immoo ammallee hojii balaa tiraafikaa xiqqeessuuf hojjetamu xiyyeeffannoo akka barbaachisu agarsiisa. Keessattuu balaa tiraafikaa waqtii ganna roobaa fi teessuma lafaa wal qabatee mudatu hir'isuuf hojiin bal'aan hojjetamee jira. Qophii keenya kanaanis godina Buunoo Beddelleetti balaan tiraafikaa rooba gannaa wal qabatee mudatu malu hir'isuuf hojiin hojjetamaa jiru irratti waan qindeeffanne isiniif dhiyeessina. Ragaan arganne akka agarsiisutti hojii qindoominaan hojjetameen akka magaalaa Beddelleetti bara kana balaa lubbuu namaa fi qabeenya irra ga'e hir'ateera. Gabaa sochii tiraafikiin dhuguma yoo rakkoon gara baadiyyaa keessatti naannoo mootoraatiin naannoo kun immoo bal'ata. Garuu wanti mallattoo dhaabuudhaaf wanti godhamaa jiru jira. Bakka bakkatti mallattoon godhamaa jira. Bakka immoo hin geenye immoo jiru. Bakka immoo hin geenye immoo bara kana akka inni iddoo hundaatti qaqqabu godhaa irra jiru. Irra guddaan balaan gaggeeffamaa jiru naannoo mootoraatiin waan ta'eef iddoo kanatti immoo irratti hojjetaa jira jechuudha. Sochiin tiraafikaa haala gaariidha kan duraarra bareedaadha. Darbaa fe'uun taarifaa ol kaffalchiisuun wantoonni tokko tokko seera darbaan ol qabatanii mul'atan amma tokko citee jira dhibbaa dhibbatti yoo hin jenne xiqqoo ishee amma tokko fooyyee hin qaba. Iddoowwan afooshaa manneen barnootaa fi bakkeewwan hawaasni baay'inaan wal ga'u irratti balaan tiraafikaa akkaataa xiqqeessuun danda'amu irratti hubannoo hawaasni qabu cimsuu fi hojiin hojjetameen balaan tiraafikaa xiqqaateera. Qaama dhimmichi ilaaluurra akka odeeffannetti. Hubannoon gahaatu kennamaa jira jechuudha. Hubannoo gahaa kennaa jirra. Wantoota jarri irraa sirrachuu qaban fakkeenyaaf fiigicha humnaa olii lakkoo teeknikaa waan jiru ilaalaa jira jechuudha. Balaan garaagaraa qabeenyaaf lubbuu namaa irra akka hin geenyeef hubannoon hin kennamaa fi konkolaachistootaaf kennamaa jira. Akka of eeggannoo godhanus kennameefii jira. Taansuudhaan dhuma mana barumsaa waan ta'eef barattoonni illee gara maatii isaaniitti yeroo deebi'an of eeggannoo akka isaan godhanu daandii deeman irratti eerfoonii garaagaraa dibaabee garaagaraa akka isaan hin godhanne hubannoo mana barumsaa hundarratti iyyuu aanaalee jiran hundarratti kennamee kan jiru ta'uu isaadha. Torbanitti to'ataa kan teeknikaa godina kana lama qabna. Amma guyyaa wixataa fi roobii baafnee firichaa isaanii istooppii isaanii waxaragaan isaanii akka inni hojjetu ilaalchisaa irraa deemnee immoo kana biraan immoo gommaa isaanii kanas rakkoo teeknikaa akka isaanii miidhuu hin dandeenyeef ba'anii kallattii sadan illee cufoo dadhabanii yoo roobii asiin ba'an wixatamuu asiin ba'anii to'ataa geggeessaa jiru. Makiinota bubbuulanii fa'aa makiinota sadarkaa fa'aa baasaa jiran geejjibaa hojii walitti himanii makiinaan kun sadarkaa geejjibaatti sadarkaa meeqaffaarra akka jiru soossanyaa waganii wajjin ilaalaa jiru. Bakkeewwan balaan deddeebiin ga'u irrattis mallattooleen tiraafikaa akeekkachiisaa hojjetameera. Daandii federaalaa godinaaf godina ol quunnamsiisan irratti zeebiraan aanaa tokko irratti iddoo garaagaraa irratti kan dibamee jiru aanolee garaagaraa keessatti kan jiru akkasumas mallattoon tiraafikaa dhorkan akeekkachiisan baay'een isaanii kan jiruu fi akkasumas kan duraan illee moofaanii jiran kan haaromseemanii fi irratti kan hojjetamanii garuu dhibbaa dhibbatti akka balaan deddeebi'ee hin geenyeef hojjenneerraa yoo jenne nuwaafaa. Wantootni baay'een isaa garuu kan itti deemamee jiru ta'uu isaadha. Mallattoo dhaabuun wal qabsiisee jalqaba bakka balaan irra deddeebi'ee gahu adda baheeti jira. Bakka sanatti mallattoo kan dhorku kan dursa kennu gosaalee mallattoo adda addaa dhaabneetu jira jechuudha. Konkolaachiftonni dubbifne tokko tokko seeraa fi dambii tiraafikaa hubatanii ga'ee isaanii bahachaa jiraachuus nutti himan. Ani akka konkolaachisaa tokkotti kan hojjetaa jirutti darbee mul'achuu danda'a. Wanta akka kanaan jiru jechuus hin danda'amu dhibbaa dhibbatti jiraachuu danda'a nama bukkee jiraachuu danda'a. Akka kan kootti garuu akkasumatti hojjetaa jira. Taarifa mootummaan baasetti hojjetaa jira. Jimmaa Beddelleen hojjedha.
kan keenya birri waan mootummaan jedheen hojjennu. Duraan dursee shofeeriin tokko ala galu makiinaa sanaan ilaaluu qaba, bishaan ilaaluu qaba, fireenii isaa ilaaluu qaba, immoo caatii kana qaamuu dhiisuu qaba. Rooba gannaa wal qabatee balaan tiraafikaa akka hin uumamneef wantoota konkolaataan tokko guuttachuu qabu guuttatanii hawaasa tajaajilaa jiraachuus nutti himan konkolaachistoonni dubbisneem. Atooftuu konkolaataa ilaalataa, gommaan lishuu akka hin taane daandii ilaalataa, darbanii hojjettoonni teeknikaa poolisiis ba'anii ilaalanii waan hundumaa irratti tarkaanfii fudhatamuu waan sirrachuu qabu sirreessaa jiru. Rakkoon tokko hin jiru kanarratti. Amma danda'ametti of eeggannoon isaa fireeniidha, zinama xaragiyaadha, qodaa makiinaa ilaallachuu qaba. Makiinaadha bakka teeknikaa irratti kan rakkoo qabu. Ofiis immoo jimaa qaamaa dhugaatii dhugee yoo konkolaachise rakkoo irraan ga'uu hin danda'a. Kanaaf of eeggatee gaariidha jedhee yaada. Rakkoon darbee taarifaan ala kaffalchiisuu jiru furuufis hojjetamaa jira. Taarifa fe'uu irratti bakka bakkatti intana godhuu irratti baajaajii marraa kaasee jechuudha. Odeeffannoon hawaasa irraa arganneef tarkaanfii irratti fudhataa deemuudhaan waan darbinee hojjennu jira jechuudha. Guutumaa guutuutti garuu balleessineera jechuudhaaf immoo dandeessisu waan ta'eef. Darbaa fe'uun taarifaa ol kaffalchiisuun wantoonni tokko seera darbaan ol qabatanii mul'atan amma tokko citee jira dhibbatti yoo hin jenne xiqqoo ishee amma tokko fooyyee hin qaba. Imaltoonni dubbifne tokko naannoo buufata konkolaataatti tajaajilli argatan fooyyee ta'uu nutti himan. Jimmatti kaleessa hiriirree engadda hiriirree guyyaa 3 achi ture mattu jimma. Garuu asitti nan dhufee uman argadhee tokko baajiraan dhufee as ga'ee gaafa galu immoo birrii 400 jedhanii tikeetii kutadhee deemaa hamma kun. Kan inni ka'ee dhufee naannoo Gambeellaa irraati. Amma naannaa kanatti kan inni dhufee taarifa sirriidhaan hin deemaa dhufeeni. Taarifuma sirriidhaan nu gaggeessaa jiru amma magaalaa Beddelleerra jira. Taarifuma sirriidhaan kan nu gaggeessaa jiranii kallattii hundumaatiin karaa sirriidhaan nu gaggeessaa jiru. Konkolaachiftota seera darban irrattis tarkaanfiin barsiisaan fudhatamaa jiraachuu odeeffanneem. Makiinaan tokko gaafa inni bahu ulaagaa barbaachisu fudhatee gaafa inni bahu heeruu ummataatiin yaada ummataatiin gaafa namni nama bilbilu rakkoo akkanaa qabna taargaa akkanaa gaafa jennu to'attoota keenya aanolee irra jiru daawwallee karaa inni bahu makiinaa taargaa akkanaa dhufaa jira waan ta'eef nu eeggadhaa komii namootaa gaafadhaa jenna. Isa kaan mirjaa inni simna. Isa kaan immoo taarifa deebisnee adabbii gaggeessina. Sochii dhimma darbaa fe'uu fi taarifaan fe'uu wal qabsiisee hojii bareedaatu hojjetamaa jira. Qindooma tiraafikii poolisii waliin akkasuma qaamolee adda addaatti wajjiniin hojii bareedaatu hojjetama. Abbaa langaa mana murtii waliin ta'ee jechuudha. Mana murtii dhiyeessinee qarshiidhaanis hidhaadhaanis adabsiisamaa jira jechuudha. Namni gaafa dhaqee caafiitti ba'ee jedhu murtii kanaan xiqqoonni fooyyee tokko jira jechuudha. Iddoon ga'uu qabanu hin ga'ama waan ta'eef suutaan namni tasgabbaa'ee yoo deeme qabeenyaaf lubbuu haadholii daa'imman maatii jiran irraa eegsisee gashiisuun harka isaa jira waan ta'eef of eeggannoo cimaan harka konkolaachisaa jira. Ani of eeggannoo godhaa dhuganii konkolaachisuun jimaa qaamaa konkolaachisuun bilbilaa isaa konkolaachisuun aadmaleedha waan ta'eef of eeggannoodhaan uummata harka isaa jiru baasee gashuun dirqama isaati mirga isaa osoo hin ta'in of eeggannoo haa godhudha. Lafoodin deemtuunis yeroo sochoonu daandii harka bitaa jala qabatanii akka socho'anu yeroo daandii ce'anu eerfoonii wantoota akka jaanxilaa wantoota adda addaa qabatanii akka sochoonii fi bitaa mirga jalaan akka ce'anu gochuudhaan hubannoo kana fudhatanii akka sirratan gochuu barbaanna. Gama biraatiin konkolaachitoonnis dursa kennuudhaaf naannoo zebiraatti iddoo kamittiyyuu lafoodhaaf dursa akka kennanu ergaa koo dabarsa jechuudha. Balaa tiraafikaa yaaddessaa ta'aa dhufe xiqqeessuuf hojiin qindoominaa akka godina Buunoo Beddelleetti hojjetamaa jiru fakkeenyummaa gaarii waan qabuuf hojiin hojjetamaa jiru cimee itti fufuun dhaamsa qophii keenyaatiin. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenyaa ammas akkuma itti fufeetti jira. Kanatti aansuudhaan immoo qophii keenya lammataatiin godina Jimmaa aanaa Sokorruutti nageenya naannoo mirkaneessuu tajaajila poolisii hawaasaa hojjetameen bu'aan gaariin argameera. Kanuma ilaalchuun Lissaan Birreessaa waan qopheeffate qaba. Daawwadhaa.
Tajaajilli poolisii hawaasaa akka naannoo keenyaatti erga hojiirra oolee as rakkooleen nageenyaa darbanii mul'atan xiqqaachaa dhufanii jiru. Hawaasnis poolisiin kiyyaa rakkoon yoo nu qunname dafee nu qaqqaba jechuun yeroo ammaa kana godinaalee fi magaalota tokko tokko keessatti mana tajaajila poolisii hawaasaa fi dogdoqqee bituun poolisiif yeroo kennu ni mul'ata. Qophii keenya kanaanis hojiin tajaajila poolisii hawaasaa godina Jimmaa aanaa Sokorruutti hojjetamaa jiru isin biraan geenyaa nu waliin tura. Jiraattonni aanaa Sokorruu erga tajaajilli poolisii hawaasaa eegaleem yaaddoo nageenyaa tokko malee hojii isaanii guyyaa guyyaa dalagachuu irratti kan argaman ta'uu dubbatu. Egaa paatroolii daawwii kana eegallee haalli nageenyaas baay'ee gaariidha. Maaliif qaama nagaa eegsistoota poolisoota keenya wajjin wal cina dhaabbannee milishoota keenya wajjin wal cina dhaabbannee nagaa kabachiisaa jirra jechuudha. Maaliif naannoo keenya irratti yeroo hedduu nuti daangaa naannoo biraatiin wal daangessine jechuudha. Kanaaf kan namoota keenya irratti miidhaan adda addaa kanaan dura hin qaqqaba ture. Miidhaa sana immoo yeroo gabaabaa keessatti hambisuu dandeenya jechuudha qaama nageenyaa jiru wajjin. Akka aanaa keenyaatti aanaan keenya daangaa seensaa Jimmaarra waan jiruuf nuti gara kanaan baay'ee nageenya kana eeguu irratti baay'ee walii galla baay'ee walii mari'anna. Iddoo immoo rakkoon yookiin immoo waldhabbiin adda addaa jirutti illee waliin irra geenya hiikna jechuudha. Nageenyi dannabaa Islaama Kiristaanan qabu beer beeresabii jechuun qabu duruma jammaree akka ilmaan nama tokko taanee nageenya biyya akkababii kana dhiiraaf dubartiin eeginee hamma ammaa mataa luuccaan tokko yoo katama kana keessa yoo argame dhaqnee qaama ilaalutti tokkomna. Poolisoota saxeetaa asitti maddabamanii jiranu jara adabaa wajjin walitti tababbarree nageenya akka halkaniif guyyaa inni eegna. Dhimma nageenyaa wajjin akka abbaa amantaatti hojjenna waa'ee nageenyaati. Nus amantiin keenya waan nageenyaa barbaaduuf yoo nagaan jiraate malee amantii gaggeessuu hin dandeenyu barsiifachuu hin dandeenyu. Nu jaraa wajjin hin taanetu nageenyaa keenya eeggannee waan godhamuu qabes uummata kan keenya nageenyaa gorsinee dargaggoo keenya nageenyaa gorsinee hunda uummata keenya nageenyaa labsinee fi jaraa wajjin tokko ta'anii qindaaneetuma jiraataa jirra. Maashaallah haala bareedaatti jirran jedhaan. Yoo nagaan jiraate misoomni hin jira. Yoo nagaan eegame biyyi ni eegama. Nagaan kun immoo sarara jalqaba abbaarraa jalqaba. Maatiirraa jalqaba. Maatiirraa gara hawaasaa dhufa. Hawaasni nagaa isaa tokkummaa isaa yoo eeggate biyyi ni eegama jechuudha. Poolisiin abbaa nageenyaatti nutis abbaa nageenyaatti jedhee nageenya kana eegsisuudhaaf nu bukkee cina dhaabbatee hirmaannaa humnaan qarshiidhaan keessa dhaabbatee hawaasa itti ijaaruudhaan gama milishaan yoo milishaan daangaatti ba'ellee bakka milishaa kan bu'u paatroolii daawwii ijaaree waliin ijaarreeti kan inni sadarkaa aanaan kun qabutti nama 280 paatroolii daawwii ijaaree jira jechuudha. Manni murtii aadaa furmaata guddaa ta'eera. Akka godina Jibbaatti jechuudha. Ganda 562 irratti ijaarreera. Sun achitti rakkoo isaa ofii hiikkataa jira. Rakkoo isaa ofii hiikkachuu hin ta'in iddee ofiin kan itti mutaa'ee qaamoleen haqaaf nageenyaa moo afaan ogummaatiin deebisaa jira jechuudha. Hawaasa nagaan bulee nagaan ooleyyuu bulfama waan ta'eef misooma isaatiif hojjetama waan ta'eef dursa parsantaa 70 ol hojii nageenyaa irratti qindoofne. Magaalli kun akkuma beekamu magaala hammattuudha, seentariidha. Yoo xiqqaate gandoota 11 jalaa qabdi. Caasotii gandootii 11 kana wajjin walitti hidhamne eegumsa dhaabbiif sochii hawaasarraa halkaniif guyyaa dhaabbataa ta'e eegumsa roondiidhaan wal qabatu, gaachana sirnaatiin wal qabatu, paatroolii daawwitiin wal qabatu humna keenya nuu ta'u waan ta'eef humna kana hawaasa bal'aarraa walitti qindeessinee hojii nageenyaa dursa kennineef milkaa'inaan raawwataa jirra jedha. Tajaajila poolisii hawaasaa biratti paatroolii daawwii ijaaruudhaan nageenya magaalaa kanaa bahaaf gala isaa kan CRC kanaa waliigala jijjiiree bahaaf gala isaa hattuun tokko yookiin immoo shalobbeen tokko hin deemin fuula haaraa qabuudhaan nageenya naannoo kanaa sirriitti kan mirkaneessaa jirudha jechuudha. Mana caasaa siyaasaa qaama hawaasaa hojii walitti dhufnee hojii nageenyaa waliin hojjechuudhaa fi dursinee yakkattisuudhaaf kana keessatti gaafa wal qabsiisnee sana dhufnu keessumattuu akkaataa paatroolii daawwii gorsaa walabaa itti ijaarree itti finnee karaa jiru wajjin sana dhufne
uffannaa itti binnee kallattii jiru wajjin sana dhufne walitti qindeessine marii garaagaraa sana dhufne akkaataa jarri gareedhaa fi bulookii isaaniitiin illee sadarkaa zoonii isaaniitti illee eegumsatti eeggachuu sana danda'anuudhaan hawaasa keessaa filanne nu bichate gara nama 280 leenjii leenjifne akka isaan poolisii wajjin tokko ta'anii walitti qindaa'anii akkaataa jarri sana hojjechuu sana danda'anuuni walitti qindeessinee leenjifne karaa jiru wajjin sana baafne hojii keessa jiru. Hawaasni keenya halkanii guyyaa poolisii waliin ala dhaabataa bulachuu halkanii guyyaa waan ta'e waan adda ta'e in argataanaan hawaasni aluma sana poolisii qaqqabsiisa. Aluma sana odeeffannoo ilaa waan kana shakkeen jira nama kana shakkeen jira sochiisaa shakkeen jira kana jedhee miilaan deemee dhufee odeeffannoo kenna poolisiidhaaf. Jimmisni uumama isaatiin nagaa bultanii bunaaf nagaan dhabinaa jira. Kana jechuun maal inni ganama gisee subii ka'u namni buna gaafa dhugu bunaaf nagaan dhabinaa jechuun matuma isaatti nageenyaaf iddoo guddaa kenna jechuudha. Kanaaf tokkoffaan nageenya godina keenya uummanni akka inni eeggatu raayyaa uummataa ijaaruun murteessaadha waan ta'eef uummanni ijaarama isaatiin daangaadhaa hanga daangaatti qaamoliin amantaa qaamoliin dargaggoon dubartoonni caasaa nageenyaa wajjin qindaa'anii akka isaan nageenya isaanii eeggatan tokkoffaan hubannoo kennuudha. Kanaaf nuti akka godina Jimmaatti nageenyaaf dura kennuudhaan bulchuun nageenya kana jenna. Hoggansi godina Jimmaa ogeessi godina Jimmaa barreeffama kamiinoo qopheessu karoora kamiinoo qopheeffatu raawwii kamiinoo qoratu dura kan dhiyeessu waa'ee nageenyaati. Nageenya irratti immoo maaliif bulchuun nageenya nu jenne nageenyi nama nu eegu kan biraan qabnu alatti. Fedhiifim kaka'umsa mataa isaaniinis mana tajaajila poolisii hawaasaafim dogdoqqee bituus himu. Bulchiisa aanaa wajjinis poolisii aanaa wajjiniin qindoomni jiru baay'ee gaariidha. Uummanni keenya fedhii kanarraan ka'ee kanarraa hundaa'eeti maallaqa isaa baasee bakka kanarratti mana kana fakkaatu kanaan dura manni poolisiin itti fayyadamu mana baay'ee gad bu'aa mana gandaa keessatti ture. Amma garuu mana kana fakkaatu uummanni fakkaattii fedhii qabu waa'ee nageenya irrattis uummanni keenya fedhii isaa waan gaarii ta'eef ofuma akka ka'ee uummanni keenya qindooma wal ijaaree mana kana fakkaate ijaaree jira yeroo ammaa kana. Hawaasni ofii isaatii kan koote jedhetta malee mana sadarkaa isaa of danda'e sadarkaa aanaatiin adda adda kan hin taane aanaa kan caalu nu ijaarii nu kennee jira jechuudha. Mana lammaaf amma sadaffaa jalqabnee mana sadarkaa isaa eeggate mana kutaa 4 hirmaannaa hawaasaatiin qarshii miliyoona 1,765 sadarkaa kanarra amma gahee jira jechuudha. Qumbiratti waajjira sadarkaa isaa eeggate kan kutaa 6 qabu kan galma mataa isaa danda'e qabu kan teessuma waajjira kan aanaati olitti sana ta'u hawaasumatu maallaqa nu baasee karaa jiru sana ijaarre motorsaayikilii miila 2 miliyoonii 1.3 miliyoonii 1.3 motorsaayikilii miila 2 sadansaa birrii miliyoonii 1.3 hawaasni illee hirmaachise kallattii jiru jiin kan inni nu bite sana ta'uudhaa fi uffannaan paatroolii daawwii keenya amma argitan kan inni nu bite hawaasa kan keenya karaa jiru jiin hawaasa hirmaachifnee kallattii garaagaraatiin sana nu bite dhufe waan ta'eef hawaasa bukkee dhaabbattee wal dhageessee wal hubattee jennaan hojii guddaa hojjechuu akka dandeessu waan kanarraa waan bal'aa hubachuun hin danda'ama waan jedhu sana kaasaa. Hawaasni keenya tokkoffaa mootora yoo xiqqaate mootora 32 maallaqa isaa baasee akka godina keenyaatti poolisiidhaaf arjoomee jira jechuudha. Inni kun yoo rakkoon nageenyaa jiraate poolisiin keenya akka dafee qaqqabu poolisiin gandarra hojjetu miilaan deemee hojjechuutu hin ta'in dafee qaqqabummaa hawaasa bira gahuudhaaf mootora bitee hawaasni qarshiisaatiin poolisii keenya qoodee jira jechuudha. Inni kun hojii guddaadha. Gara biraatiin waajjira ijaaruudhaan waajjira tajaajila poolisii hawaasaa hawaasni keenya mana jireenyaa tajaajila poolisii hawaasaatiif dhugaa dubbachuudhaaf bakka tokko tokkotti waajjirri gandarratti ijaarame waajjira aanaa caala jechuudha. Isa kana hawaasa kan ijaare uummata. Uummanni kuni waa'ee bu'aa nageenyaa waan beekuuf iccitii nageenyaa sirriitti waan beekuuf hawaasni keenya kana raawwata jechuudha. Kanaafi kana qofaa miti hawaasni poolisiidhaaf tajaajila poolisii hawaasaatiif kompiitara bitee ganna kompiitara barbaachisa poolisii keenyaaf jedhee. Poolisiin keenya firaashii irra ciisu rakkachuu hin qabu poolisiin keenya keessa buluu qaba jedhee hawaasni firaashii bitee ganna jechuudha. Kanaafi amma kanatti hawaasni maallaqa isaa baasee yeroo ammaa kana poolisii keenya bira maallaqa isaatiinis humna isaatiinis poolisii keenya bira dhaabataa jira jechuudha. Inni kun nuyi fi humna guddaadha.
Hojii sakatta'iinsaa walirraa hin cinne taasifameen daldalli seeraan alaa fi kontorbaandiin to'atamuu danda'eera. Bu'aan gama kanaan argame diina irratti hidhannoo guutuudhaan hidhannoo tokko wajjin diina namni 4 dhaamanii keessaa tokko lubbuun kan darbe meeshaa M40 rasaasa 88 wajjiniin boombii F1 tokko wajjiniin saanjaa tokko kan fudhannee gallee jechuudha. Daldala seeraan alaa wajjin kan wal qabatu bara kana bunnis qabameera. Bobaan seeraan alas qabamee jira waan ta'eef kunis odeeffannoo hawaasaa keessaa arganneen barmiilee 10 jaarkaanii 56 leetiraan 1960 kan tilmaama kanaa kan baasu naannoo kanatti qabnee jirra. Sakatta'iinsa tasaa goonuufis sakatta'iinsa kellaa garaa garaatiin sana goonee dhufnu sana keessatti warqii giraama 500 meetii yookaan birrii giraama 200 karaa jiru jiru waliigala giraama 700 nama tokko Tigraay irraa Shiree irraa ka'ee hanga inni dhufee gara lixaa kana keenya deemaa jiru irratti sakatta'iinsa karaa jiru jiru sana qaba. Bobaa garaa garaa biqiltuu bobaa garaa garaa baarmeeliidhaan jarakinaadhaan haayilaandiidhaan chiftii kana bifa garaa garaatiin kallattii jiru sana gurgurannu sana ta'e to'annee buna qashiras janfalas biqiltuu buna qashiraa fi janfala hanga kuntaala 95tti to'annee karaa jiru sana galchine meeshaa elektirooniksii garaa garaallee meeshaa elektirooniksii garaa garaa moobaayilii televezyiinii wantooti garaa garaallee sana kan to'atame sana ta'uudhaaf illee keessatti illee cilee yoo bijate yookaan kasal keeshaa 455 to'annee karaa jiru wajjin sana seeratti qulqulleessine kan seeratti dhiyeessine sana. Godinni Jimmaa godina baay'eedha walqunnama kana keessatti alseerummaan adda addaa kun hin jiraata. Kan biraa gar tokkootti asii gara Dabuubitti qaxxaamura. Asii gara Finfinneetti, asii gara Ilubbaa Booritti kallattii hundaan godinni keenya kan keessa qaxxaamuru daandiin keessa qaxxaamuru waan ta'eef naannoo kanatti alseerummaan adda addaan baay'ata jechuudha. Tokkoffaa daldala seeraan alaa meeshaa waraanaa rasaasa shugguxii adda addaa aanota keenya bakka baay'eetti qabamaa ture jechuudha. Kuni sakatta'iinsa taasifamuun qindoomina qaama nageenyaa keenyaa fi hawaasa waliin ta'uudhaan sakatta'iinsa bakka adda addaatti gaggeeffamuun meeshaa waraanaa fi rasaasni qabamaa ture. Rasaasni kun yeroo baay'ee asiin darbee tokko rasaasa shaniidha adeemuudha. Lammaffaa rasaasa asii finxaaliyyiidha adeemuudha. Bakka baay'eetti rasaasuma diinaaf deemuudha jechuudha kan qabu maanota keenya irratti. Kanaaf inni kun daldala meeshaa waraanaa irraa kaasee wantoota buna warqii dabalatee wantoonni gurguddaan qabamaa jiru jechuudha godina keenya keessatti boba'aan aanota irratti. Kanaaf yoo xiqqaate bara kana qofa daldalli seeraan alaa akka godina keenyaatti qabame gara miiliyoona 24 ol mootummaadhaa fi galii ta'e. Gara fuula duraattis caasaalee nageenyaa waliin ta'uun nageenya qe'ee isaanii kan eeggatan ta'uu dubbatu. Qindoomni keenya hamma maashaallaadha wal argina gizeedhaan wal argine haala kanaan yaada jirus wal jijjiirraa waan jiru nutti manis qabannee baanee finnee erginee finnaa fi waan jiru nutti man hin raawwanna haala gaariirra jirra. Dargaggoo keenya ofitti ijaarree nus akkuma leenjii daawwitii qabna sagantaa keenya keessatti immoo hanqinaaf cimina ilaallee itti fufnee gara fuulduraattis lubbuu keenya ba'a malee lubbuu keenya darba malee magaalli keenya homaan taatu waan jiru abdii qabna. Egaa wanti nurraa eegamu yaa mootummaa cinaa dhaabbachuudha. Wanta nuti barbaannu mootummaan nu cinaa dhaabbachuu qaba. Nutis mootummaadha. Nuti yoo hin jirre mootummaan hin jiraatu. Mootummaan jira isaan nutis jirachuudha. Wanta nu barbaachisu waan mootummaan nu dhiyeessu biyya keenya eeggachuudhaaf waan akka meeshaa waan akka uffannaa adda ta'e waafa nu erge mootummaa cinaa dhaabbachuuf nuti qophiidha. Uummanni keenyas gargaarsa barbaachisaa ta'e nu godhaa jira. Nu godhas gara fuuldureetti wanta gaafatame uummanni keenya rakkoo hin qabu. Mootummaarraa wanta duubatti deebi'uuf hin qabu. Qophaa'inaan jira jechuudha. Uummatas ta'e nutis qophaa'inaan jira. Mootummaas qophaa'ee nuti siquu qaba jechuudha. Guddaan hojii nageenyaa hojjechuudhaaf hojii akka ittisullee waliin hojjechuudhaaf illee qindoominni nuti hawaasa wajjin qabnu qindoominni nuti caasa siyaasaa wajjin qabnuu fi qindoominni nuti miseensa keenya wajjin sana qabnu milkaa'ina hojii akka ittisuu irratti illee gahee olaanaa qaba waan jedhu sanaan kaasaa waan ta'eef kanaaf inni guddaan kan keenya hawaasa hojii nageenya akka ittisuu irratti illee
hirmaannaa isaarratti cimsinee daran kana caalaa yoo sana hojjennu naannoo kan keenyas aanaa kan keenyas ganda kan keenyas nagaa goonee tufsiisuu hin dandeenyaa fi misooma mootummaas akka inni galmaan gahu gochuun hin danda'amu. Uummanni godina Jimmaa nageenyarraa guyyaa tokko sa'aatii tokkoof deeqaa tokko waa'ee nageenyaatu hin dagatin. Misooma isaa halkanii guyyaa iyyummaan hamaadha waan ta'eef caasaa nageenyaatii wajjin akkuma kanaan dura caasaa nageenyaa bukkee dhaabbatee poolisii keenya bira gaachana bira milishaa bukkee dhaabbatee jiruuf jireenya isaa jijjiiraartu qotaa jirtu aramaa fi jirtu ammas kana caala uummanni godina Jimmaa bunaaf nagaan dhabinaa jettu akkuma sana nageenya bukkee dhaabbannee nageenya amansiisaa godina keenyatti hafnu. Olaantummaan seeraa akka kabajamuuf hawaasni tajaajila haqaa dhiyeenyatti akka argatuuf hojiin gama tajaajila poolisii hawaasaan godina Jimmaa aanaa Sokorruu keessatti hojjetamaa jiru fakkeenyummaa gaarii waan ta'eef cimee itti fufuun dhaamsa qophii keenyaatiin. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya irraa keessatti oduu poolisii akkasumas qophiilee lama walduraa duubaan kan isin biraan geenye asumarratti goolabna. Saganticha beeksisaa hanga xumuraatti turtii kan isin faana taasisee an Bilisee Bayyanaati. Torban qabiyyee keenya birootiin hanga walitti deemutti nagaan nuuf tura.